jalqabarratti hangafootatu waliigaltee dhukaasaa dhaabuu Israa'elii fi Libaanosii hordofuun gatiin boba'aa gadi bu'e. Wayita Itoophiyaan liqii haaraa doolaara miiliyoona 468 argachuuf jedhametti IMF tarsiimoo mallaqaa cimaa akka hordoftu iftoominna gabaa sharafa alaa akka argattu gaafate. Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo manneen amala sirreessaa Oromiyaa keessa hidhaa jiran irraa xalayaa isaan dhaqqabu mirkaneessan. Ameerikaan jeequmsa Moqodishoo keessatti ka'ee kanaan wal qabatee tarkaanfiin amma fudhatamu nageenyaa fi egeree Somaaliyaa guutumatti miidhuu danda'a jechuun yaaddoo ishee ibsite. Hojii motorawwan konkolaataa uummataa Finfinnee boba'aa fayyadaman gara kan gaasii uumamaa dhangala'aan socho'aniitti jijjiiruu jalqabame jedhame. Kanneen amma dhageettan kun hangafoota guyyaa har'aatiif qabannee balballoonni guyyaa har'aatiif qabannetti ceenaa nu duukaa toora Abdii Miidiyaa Konnekshinii ammoo toora yuutuubii keenyaa sabiskaraab godhaa akkasumallee gama taaktookiinis follow godhaa peejii telegiraamaatii fi feesbuukaatiinis nu argachuu ni dandeessu. Balballoonni oduu har'aatiif qabannetti yoo ceenu waliigalteen dhukaasaa dhaabuu Israa'elii fi Libaanosii hordofuun gatiin boba'aa gadi bu'e. Gatiin boba'aa addunyaa kamiisa har'aa erga Israa'elii fi Libaanosii dhukaasa dhaabuu hojii irra oolchuuf walii galanii booda gadi bu'eera. Kunis walitti bu'iinsa Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan gidduu jiru xumuruu fi dhiyeessii anniisaa addunyaa irratti sodaa gufannaa uumamuu danda'u hir'isuu fi ce'umsa dippiloomaasii bal'aatii fi abdii guddaa uumeera jedhame. Gatiin boba'aa kun gadi kan bu'e muddama bahaa jiddu galeessaatti mudate gatiin boba'aa dhibbeentaa lamaan dabaluun boodaadha. Innis sababa Iraan naannoo Yabalaa dooniiwwan boba'aa fe'anii qaxxaamuran Hormuuzitti Kuweetii fi buufataalee waraanaa Yuunaayitid Isteetsi haleeltee fi gabaan gatii boba'aa kun gadi bu'ee erga Israa'elii fi Libaanosii waliigaltee dhukaasa dhaabuu Waashingitenitti waliif galanii hojiirra oolchina jechuun ibsanii boodaadha. Oduu itti aanuun wayita Itoophiyaan liqii haaraa doolaara miiliyoonaaf 468 argachuuf jedhametti IMF tarsiimoo mallaqaa cimaa akka hordoftuu fi iftoominna gabaa sharafa alaa akka argattus gaafate. Dhaabbanni mallaqaa addunyaa IMF Itoophiyaan tarsiimoo madaala mallaqaa cimaa akka hordoftu iftoominna gabaa sharafa alaa akka fooyyessitu walitti qabiinsa galii keessoo akka cimsituu fi mootummaan baasii ofii eeggannoon akka hoogganu gaafate. Kunis kan ta'e yeroo biyyattiin sagantaa riiformii deemaa jiru jalatti liqii dabalataa doolaara Ameerikaa miiliyoona 468 argachuu fi mirkanaa'aa jirutti kan dhiyaatedha. Waamichi kun kan dhiyaate erga hayyoonni IMF fi qondaaltonni Itoophiyaa sakatta'insa sharafaa sagantaa liqii waggaa 4 irratti waliigaltee sadarkaa ogeessotaa irra gahanii boodaadha. Tarkaanfiin kunis hooggansa olaanaa IMF biratti yoo mirkanaa'e mallaqa har'a doolaara Ameerikaa miiliyoona 400 fi miiliyoona 68 kan lakkaa'amu ta'uun ibsameera. Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo manneen amala sirreessaa Oromiyaa keessa hidhaa jiran irraa xalayaan isaan dhaqqabu mirkaneessan. Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo kanneen manneen hidhaa garaa keessatti adabbiin hidhaa irratti murteeffame ilaalchisuun akka gidduu seenanii fi hidhamtoonni xalayaa gara isaaniitti barreessachuu Addis Istaandardii fi mirkaneessaniiru. Akka Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa Addis Istaandarditti himanitti xalayaan kun miseensota waraana bilisummaa Oromoo manneen hidhaa akka Shaashamannee, Baatuu fi Adaamaa jiran irraa isaan qaqqabuuf hidhamtoonni kunneenis tokkoon isaanii murtii hidhaa waggaa 8 hanga 20 akka itti murteeffame ta'ullee dabalataan himaniiru. Oduu alaatti yoo ceenu Ameerikaan jeequmsa Moqodishoo keessatti ka'ee kanaan wal qabatee tarkaanfiin amma fudhatamu nageenyaa fi egeree Somaaliyaa guutumatti miidhuu danda'a jechuun yaaddoo ishee ibsite.
Embaasiin Ameerikaa Moqodishootti argamu jeequmsa magaalaa guddoo Somaaliyaa keessatti hammaachaa deemaa jiru irratti yaaddoo jabaa qabaachuu ibsuun murteewwan biyyoota dhufan keessatti fudhataman tasgabbii fi tokkummaa biyyattii irratti dhiibbaa guddaa fiduu akka danda'u akeekkachiiseera. Jeequmsi Moqodishoo keessatti deemaa jiru of eeggannoo kan hin qabnedha. Hooggantoonni Somaaliyaa gama hundaan jiran tasgabbii eeguu fi garaagarummaa isaanii karaa nagaatiin hiikuuf itti gaafatamummaa qabu jedhe. Embaasiin ibsa kana ganamaa kan miidiyaa hawaasaa X yookaan Twitter irratti baaseen. Oduu xumuraaf qabanneen hojiin motoraawwan konkolaataa uummataa Finfinnee boba'aa fayyadaman gara kan gaasii uumamaa dhangala'aa socho'anitti jijjiiruu jalqabame. Itoophiyaan konkolaattota uummataa naafxaan hojjetan gara gaasii uumamaa dhangala'aatti jijjiiruuf sagantaa bal'aa kan jalqabde yoo ta'u, konkolaataan jalqabaa qorannoon irratti taasifame tokko Finfinneetti milkaa'inaan xumuramuun isaa gabaasni Chaayinaa Deelii ifoomseera. Piroojeektiin kun kan hoogganamu dhaabbata Chaayinaa GCL Afrikaa Industirii Groupiitiin yoo ta'u, Itoophiyaan boba'aa alaa galchuu irratti hirkattummaa ishee hir'isuuf fi geejjiba uummataa naannawaa fi mijataa ta'e guddisuuf taasistuu keessaa isa tokkodha jedhame. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Konekshin oduun keenya kanarraaf qabanne kanuma wajjin turuu keessaniif galata guddoo qabdu.